السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني جرتني فيا كيسني نكما وجراتني فاسن فايدة في تربيتكم ملو أكستي هايميتي مك أبل لساتوري كارامو إيفة منا جد إجرا هايمين مو akka qaldiitti ifatama waan si godhuu hin qabu jettee diddee jirti. Akkasuma burukee ta'anii deemanii turanii achi bakka waamee ture ofii fi ituu bira banatee torbee tokko muduu akkasitti taa'eef dhaabii ishee dhoowwate faayidaaf har'ammoo ifatama naa godhi jedhennaan hin godhuu jette. Ishee wajjiniin qalabatii godhannee jirra. Qalabatii irra darbee immoo laayifii baay'ee waliin dabarsineerra, waliin waan baay'ee dabarsinee jirra jedhee akka miidiyaa irratti odeessetti duraanii. Haayimeen immoo sababa kanaan kan ka'e burukee irratti akkam kana hojjetta jedhanii arrabaatiin mataa gadi galgashanii waan isheen jenneen jiru namni. Haayimeen sana baay'ee tuqamteetti. Maaliif namoonni baay'een maqaa ishee irratti duulanii arrabaan maqaa ishee balleessaa turanii. Isheen silumaan hin qalabatii sana natti dhaatee ani walii fiqirii waliin hin naasofne waamee fuuldura hiriyoota isaatti jilbeeffatee qubeela sana natti kaa'uuf jennaani. Eeshi jedheerraa fuudhee ka'een booda immoo sirriin hojjenne aniifatti walii wajjiniin jireenya bultii hin horannu jedhee itti himee jira. Jetteetti durumaanuu inni sababa sanaatiin doorsisaa ture gara ji'a 7 ji'a 5 har'ammoo maal jedha ifatama naa godhi burukeen isa wajjiniin waan gooteettu qabda wajjiniin jiraatteettaa jedhee shakkii keessa galee wal biratti wal amansiisuuf isheen ani isa wajjiniin waan tokko waan hin godhin qabu qalabatiirra kan hafee jettee jirti. Burukeen immoo amantee dhabee natti fakkaata fuudhee dhaqee bakka inni waametti waggaafatu barbaade sitti agarsiisu ofitti amanummaan qaba'anii jette. Innillee akkuma jedhu ifatama naa godhi sin ilaaluuf sin fatanuuf malee waan tokko ani ishee wajjiniin dabarsellee hin qabu. Isheen guyyaa 2-3 miseenjara waliin haasofne malee waan tokkitti waliin hin dabarsine ifatama naa godhi jedhee kadhate. Wallaahi aarte maqaan akkas ishee badee miidiyaa irratti jechuudha. Achumaan biraa baatee kuttee ifatama sanallee sirraan taqabbaluu jettee jechuudha. Sirraan fuudhuu ifatama jette. Ifatama isiin godhuu jettee jechuudha. Maaliif Haayimee fi Burukeen ijoollee ollaa isaanii, ijoollee goddanyaa isaanii, ijoollee akkabaabii isaanii yuutuub bira bananii warri nu jala jirtani, warri nu jaallattani, warri nu kabajjani haqaatii sabskiraabii godhaa isaan jedhan guyyaa tokkittiitti daqiiqa keessatti miliyoona kuma meeqa gashu 10,000 20,000 kan isaan gashaa jiran ijoolleen isaan jaallatan isaan jala jiran jechuudha warri isaan hordofan. Akka kanaan ijoolleen kun lamaan faayidaa bichaaf hin fiigan. Goddanyoota isaaniillee guddisuu, hiriyoota isaanii guddisuu, ijoollee akkabaabii isaanii guddisaa jiru. Faaseen immoo waan akkatti daangaa yuutuubiif jedhee naa banaatoo jette bareedaadha. Naa banaa jechuu dhiisee yuutuubii banachuuf maqaa balleessiitiin yuutuubii banatee dhufee jechuudha. Amma sababa kanaatti fooloorsii meeqa argate amman sababa Haayimeetti jechuudha. Sabskiraayibiin isaa meeqa gale har'a daqiiqaa keessatti jechuudha. Daqiiqaa keessatti samii yaabee jechuudha. Kanaaf maqaa balleessiitiin amma dhuftee totoo waan gaariitiin dhufte bareedaadha. Baga ifatama sii gochuu didde dhugaa Rabbi.